السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمار كفونا درجتو بديوان كيا كبجمو في جالة مماتي أجابون دكيسانو نمون تانالك يا فارات هذا سبسكرايب كوتشو اللايك كوتشو هندك تناس ننجلا الرافع يدما وانتو تتوكو تكوان ببريدا كبي اسمي إن شاء الله أكتو مكان تافردنا كالتا دادا ببريدا كان فيك يا الراه بيكو سني في دين دفا يا رسول الله يا نبي الله إن شاء الله اسمي في ديبي ساقا في كيساني في اللي ديبي نرغتن بإذن الله ما بيكوتي أما كالتا جايبا تكسني في ديبي كنو سفولك إنتي بكنو برباتشسو أنا قربت بنوتي كديرامي تفولك إن كنو فمو قبا ودغچون قبانو يو أبان إيجي لام بمتا جداني كان في يوان سلبا من كيس جنفولك إن بريتشسو في مادياتي سلبا جتشو مادياتي سلبا غير سنين جدو كان ميتشي داداتي نما بقو جتشو كان دكوبا غرا كيستي يو كان ركنا كنيني غرا دكوبا فيو سورة فولك إن ربو سلطاني مادياتي كسو سلطان مادياتي سلبا ميتشي أول قبتي فولك إن قوقون شورتي قوقوكي دادالتشتي أكا فرفوري رفين سكيسات فول توكو توكو كباب أجرا سنسانا في أكسوما غداني سشفنينا أكسوما ميدقين ديمي نبريدي للافي أكا أرغتا يبربادن كالتا خانا حمد أمرات تلالا أكاتا تفيد ما في وانتوتا أني في ديكاني هندا نورين تراسنين جتشا كوني أنقلالي توكو يوكان بوبا توكو جتشولا بوبا توكو أكسوما جبين مثلثة في أنقلالي كان أدين فيدمنا بورا قفا فيدمو قبل أدي غتا كيسا جتشو أدي تنقلنا نا بورا كان يفودنا أما اللي حليب نيدو مانكا توكو جتشو لعنن باودرا مانكا توكو يفودنا جبنا مثلثة يكون جبنا روك سديتنا من هدفم تنقل دبكو هندو زرت جبنا تنبازوي أسيساني ولدتي هن للاقنا جتشو ولدتي نفود أجيسنا ولنفود أجيسنا erga wal fudhachiisnee kun akkana ta'a waan biraa waan tokko barbaachisu maan kama wal fudhachiistanii baay'ee tokko waan ajaa'ibaawiiti waan isinti tolu tokko irraa gammadaniidhaatti fayyadama fuula qulqulleessuu fi baakteeriyaa fuula keenya karaa silislisu godhee bareeda buskuuta tokko isinii taasisa dhugaa dubbachuuf itti fayyadamaa waan isin fayyadaati ergasii kanatti godhanna waan diqqoo isitti godhannee amma yeroo dibatuuf deemnu jechuudha waan diqqootaatti eegoone ammallee albaana jechuudha albaana yookaan immoo tuyyuu hixaana adii kana namni beektan wallaaltan hin jiru akkasuma kun immoo baxxiikaa yookaan jaha kana jechuudha gogaa isaa duubaa qofa fudhadhee kunoo kana keessan argitan kana gogaa duubaa kana qofa fudhadhee akkasuma immoo hixaana kanallee bishaan oo'atti akkasitti naqee adii kana barbaade jechuudha طعامة يوكان أنتما يساخن بربادة جتشولا مالي فري سام بربادو هيتانا كنا هيتاني مو ميتشي فولا كينا تفباي برباتشي سادا ركينا فولا كينا مشاكل غرغر عاتف باي ينو برباتشي سجتشولا غرت اللي يريدن فايدة قدا قوا وابهي يداف جتشو باكتيريا غرغر اللي نديك جتشولا ودبتو فايدة هدو قوا ergasi isa kanallee qopheeffadhee jihaa yookaan baxxii karrallee gogaa isaa fudhee gara bakka dibataa deemee jira duraan dursoo saamunaa maal jedhama maqaan isaa pappaayaa jechuudha pappaayaa fayyadama yeroo hedduu pappaayaan baay'ee qaama fuulaafis baay'ee bareeda saamunaan pappaayaanii filatamaadha jechuudha isa fayyadamtanii ani isa fayyadama isaan durse fuula kiyya bareechee dhiqadhee fuurallee qabaatee injiraani qulqulleessa jechuudha gogaa fuula kiyyaa akka inni soorata kana argatuuf jechuudha ergasii sooftiidhaan bareechee gaxara kee booda namoonni kottee qabdan kottee dhedheereffattan yookaan kottee rakkabattanii qabdan kottee keessanii osoo hin taane kamikiyaajaa sanaan dibadha animmoo waan kottee hin qabnee fi harkuma kiyyaan dibachuu barbaade harkuma kiyyaan dibadha achuma maasaaja godhaa jechuudha fuula kiyyallee erga kana fuula keessan hunda dibattanii keessattuu gurraacha ija jalaa kana jechuudha haala bareedaadhaan dibaa maaliif namoota hedduu sababa hirriba seeran hin rafnee fi akkasuma jawwaala laaluun kunillee baay'ee miidhaa guddaa fuula keenyarraan gaha dhiigni keenya dhugaa seeran bareedee hin miidhagu jechuudha hirribni immoo barbaachisaadha baay'ee yeroo dheeraa jawwaala rabbuna dhugaa baay'ee miidhamee jira fuulli keenya kanaafuu waliin geettanii akkasitti dibdanii erga waliin geettanii dibdanii isaa daqiiqaa 30 irra tursiisa
maaliif hubaytan asirratti gadi liqimsee dhuguu laal haana faan ga'atu waan isin dibdan kana asirri sooratu jechuu gogaan fuula keessanii. Erga sanii ani garuu daddafe dhiqe. Maaliif daddafe dhiqe beeytanii jarjara qaba. Viidiyoo waraabuudhaaf waan kanneen qopheesseef malee waan kan ofirra tursiisuuf taayimii waan hin argatiniif dafee ofirraa balleesse. Kanaafuu diqqoo ni lallaafe jechuudha. Garuu osoo itti jarjaruu baadhee hin lallaafu goggogeetumaan hurrama ta'eetumaan irraa gadi bu'aa jechuudha. Amma garuu waan lallaafeef xiqqoo wal harkisa deemaa jechuudha. Ammas garuu gogee parsantii ta'e tokko haa ta'u immoo wal harkisa deemaa jira. Erga sanii sirriitti irraa jechuudha akka maasaajiitti irraa baasuu qabda yoo san qoshasha fuula keenya keessa jiru laal waan gurguraatti xixiqqishoolee waan balbalaa kanneen waan hundaayyuu akkasuma fuula keenya sirriitti waxxaree bareechee irraa kaasa jechuudha qoshasha akkana suuta jettanii irraa buusa. Ani waan irratti gogniif dafee irraa naan buune fakkeenya fiilleen bocaa xiqqoo jechuudha. Isin immoo irra yoo gogsistan sirri bareedee yoo suuraa gadi isin harca'a walakkaa tokkoof irra tursiisuu qabdu waan fuula dhiqattan jechuudha. Waan fuula kiyyaanaa ta'a jettanii itti fayyadamtan fakkeenyaaf wanti kun fuula kiyya baay'ee naaf ta'ee jira. Kiliresh jedhaayyuu naaf dubbifamu qubeeni inna isa sana gasuulul wajjedhama. Dhiqannaa fuulan dhiqatanii wantoota fuula keenya baakteeriyaa garaagaraa fuula keenya ifnana kennaaf baay'ee bareedaadha. Waan akka shifniinaa fi waan garaagaraa sasiyyaa garaagaraatiif illee baay'ee dawaadha. Isa sana dhiqattanii irraa geessitanii sooftiin goositanii booda kana jechuudha. Tariif muradhi kana isa kana suuta jedhee fuula kiyya qorraadha. Baatawee wanti kun qorraadha firiijidhaa baasee. Inqorra deebi'ee immoo inni kun illee fuula baay'ee bareedaadha. Isa yeroo biraa isiniif dhufuu danda'a. Akkasuma ijji keenya kan gurraachatuuf wanni kun baay'ee dawaadha jechuudha gogaanii battiikaa kuni. Erga kana bileewwan kiyya itti dibee waliin gahaa ittiin tuqeeni jechuudha. Albaana kanallee michiidhaaf illee waan garaagaraatiif ergasii irraa dhiqattan akkasumatti dhiistan irraa dhiquun qabdanii. Ergatti dibdanii jechuun waan kan akka maasaaja gootanii jechuusu tajaajilanii maasaaja gootanii akka fuula keessan dhugutti jechuudha. Fuula keessan kana kireema dibatta dibdanii waan jiraa miti isaan hojjannee kana dibdanii riidanii maasaaja gootanii fuulli keenya ejjira yeroo kanatti jechuudha. Waan nuti irra dibne hundaayyuu garaa nafaa sirriitti ofitti fudhata jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti nuti kana itti godhuu qabnaa jechuudha. Albaana yookaan immoo hixaana kanaa fi battiika kana fuula keenya riguu qabnaa jechuudha. Michirlee nurraa dhoorgaa akkasuma mashaakila fuula keenyaa kamuu kan aduu kan maalii kan foolii maxbaqa kichinii keessaa jechuudha. Waan garaagaraatiif baay'ee tokko fuula keenya tajaajila jechuudha. Kuni yeroo kamuu waan kana fayyadama kan battiikaa kana jechuudha. Kana isin jira bareewwan kiyyaa waan dhageeffattaniif kadhatu maana gaannaaf tura.